galmatti sabni yaamamee waaqa kadhuuf gaafatame hin kadhuun irraa dhagahame. Lama du'uu lagatan lama dhalachuu filatan. Qeef duniyaa taruun gaadillee seenaaf biyya nu saamte, biyyummaas ceetee darbuun eenyummaa mulquuf haggaamte. Eenyummaa barii abboroo hidhata qaccee warraa dhiiga dhaalaan arganne kan goon kan taane carraa. Dhalaaf leecalloo koon jenne fira hala goomeen wal qabee goota eenyummaa tiksee dhalootaaf dabarsee dhaabe. Haqaaf oo'anii jiraatan maqaa olii kaawwatan. 1945 aa'aa amboo kutaa umbiitti handhuurri haadharraa citee siqee sissiqee dardaree umrii barnootaa lixe. Kanumaan achi lakkisee magaalaa Gudar imalee harka deessee soorachaa saayinsii baruu eegale. Abbichuu lagaa tokkeerran marmaarinii achittuu fayyaa nagaa qoreensi waraaniinii jettee sagalee kiilolee ragaddee kan weelliste magaalota Oromiyaa sirba ishiin kan leelliste. Abbabeechiftuu bareedduu miidhagduu urjii dachee umrii isaa 17 gooticha ishee dhalchee. Egaa qe'ee dhaabee yoo horees gootaraa gumbii dachaa biyyaaf eenyummaa tuqamuun fayyaa raatessee maraachaa. Qofaa dudubbachiiseet qullaa nama buusisa yaada yaadaan qaariseet haaloo nama kuusisa. Rifeensa qaree dhaabeet hidda illee dhiitessa garaacha gubee waadeet dhibeen nama laamtessa. Weessoorraa sama tolee tuffee dhiitee darbataa gaariin ganama tole quuqqaa dursee hubataa. Akkuma jedhamu maarree jagni onnataan namaa balaaleffataan ofattu dantaa dhuunfaasaa caala dursa sabaaf kan laatu. Waldaa Macaaftuu lamaa gootota waliin hiriiree oromummaan akka yaadan oromoo danuu jijjiire. Yaadaaf qalbii tokkoomsuun saba wal duukaa yaase dhiiga dhiigaan gamtoomsuun halagaa garaa raase. Maaliin raawwanne ree qaallichi burqaa gadaantummaa diiguuf qabsoof wareegama Oromoo bilisummaa dhugaan hiikuuf. Lammii furguggee ta'e akka buruurii furrisaa as lixee achiin bahee akka bubbee shawwisaa. Mortuuf dhortuu balleessuuf warraaqee haqaan dhugoomee haqanni baras facaase har'a dhaloonni qubee haame. Oromummaaf gaashiree seennaan karchalleetti qalee nyaachise anaa jiruun daartaniin daarayyuu biteetti baachise. Sabni dinagdeen hiyyoomee akka boquu hin buusne hojjedhaa jijjiiramaaf qarshii hireeyyuu kenne. Malaaf fala adda addaan aanteelee ye'uu baraare hamma dandeettii maraan dhabaa ofii gargaare. Garaa sabaa qabaatan garaan sabaa dhaabbatan. Adda bilisummaa Oromoof walitti qabaan aangoomee dhaaba faallaaf gidirsaan akka malee dararame. Akka qeerroo nageessoof akka adam diimaa warri bittimsee firfirsee galma mandheerirmaa. Akka roobaa buttaaf akka ayyaluu ittisaa akka ibsaa guutamaaf akka gabayyoo firrisaa. Akka baqqalaa wayyaaf akka gannanaa badhaanee akka leensee keelloof akka bariisoo dukkallee. Kan sabaaf lallabee dubbate caalmaan lubbuun gubate. Kaanis miilla dhabee kiraanchii fuleen adeeme kaanis sammuu dhabee huccuu gatee qulloome. Egaa daraaraa kafanii firdii qareessa dararri dadhabe summiin kilaashii ba'u waraansaan gadi qabe. 1994 galgalaa'ee lafti dukkana guyyaa hin ajjeefame guyyaa amboon wareeree imimmaaniin dhiqame. Hiriyoota isaa gaggeesseetuu deemuu gara qe'ee rasaasa 3 waadamee kufee du'ee reeffa ta'e. Ijoollee faatii warraa ni galaatuu eeganii gaachan Oromoo maraa du'aan of biraa dhabanii. Iyyiif boo'ichi ka'uun amboo marri goolame reeffa gaafachuu malee waan gochaan wallaalame. Daraaraa kubbaa ijoollee abbaa qabeessaaf dhabaa lubbuu isaa galaafatte shirriif xaxinsi dabaa. Amboo koo fardaan garmaamee lolee fokkoree dhaadhatee goota gootummaan du'e yaa'ee kabajaan awwaallate. Gabrummaa hiddaan buqqisnaa dadhabnu ilmaan itti guddisnaa. Akka jecha jeneraal Waaqoo kunoo dhaloonni harqee tokkoomee irree tokkoon halagaatti dammaqee. Adoolessa 29
2019 sabni naan miidhagaa.